Sochii uummata Amaaraa bakkaan ga'uu kan danda'u karaa nagaa qofa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale. Miseensota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti argaman 1,400 magaalaa Baahir Daaritti walgahii jalqaban irratti haasaa kan taasisan pirezidaantii Yilqaal ajjeechaawwan hooggantoota naannichaa irratti raawwataman naannicha gara jeequmsaatti galchuudhaaf kaayyoo kan godhatedhas jedhan. Ajjeechaa tibba darbee naannicha keessatti hoogganaa paartii badhaadhinaa kan damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashixilaa irratti raawwateef hooggantoonni naannichaa gurmaa'iinsa faannoo kan baha Amaaraatti argamu komatu. Dhaabbileen siyaasaa mormitootaa gama isaaniin mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf daandiin isaan filatan sirrii akka hin taanetti komatu jedha gabaasni Aster Misgaanaw Baahir Daar irraa ergite. Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa yeroo walga'iin adda addaa magaalattii keessatti taasifamu mirga namoomaa ijoolleewwan daandii irra jiranuu dhiitaa jiru jechuudhaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Mirga heeraa ijoolleewwan kun qaban cabsuudhaan humnaan akka daandii irraa ka'anudha kan godhamaa jiru jechuudhaan dubbata. Komishiniin kun gabaasa kanaafis mitikku. Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa daa'imman daandii irra jiraatan yeroo walga'iiwwan magaalittii keessatti taasifaman karaa mirga heeraa isaanii dhiibuun humnaan walitti qabuun daandii irraa kaafamu jedhe gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daariktera qorannoo kan ta'an Salaamaawit Girmaay sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti yommuu walga'iin kan biyyaalessaas ta'e akka idil addunyaatti jiraatutti daa'imman daandii irra jiraatan karaa mirga heeraan qaban dhiibuun humnaan daandii irraa akka ka'an taasifamu jedhan. Ministeerri Ministeera Hawaasummaa fi dhimma dubartootaa Ergoogee Tasfaayee dhimma kanarratti gaafatamanii daa'imman daandii irra jiraatan deebisanii dandamachiisuun fedhii isaanii irratti hundaa'uun gama mootummaan ni taasifama jedhan. Itti dabaluunis ministeerri isaanii fandii hawaasummaa hojiirra oolchuun namoota daandii irra jiraatan deebisanii dandamachiisuuf kan oolu hundeessuuf akka jiru himaniiru. Attaashonni yookiin bakka bu'oonni waraanaa biyyoota 24 keessa walitti dhufanii naannoo Tigraay deemuudhaan akkaataa hojii irratti oolu waliigaltee nageenyaa isa darbe sana daawwachaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daayirikteerri walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa Meejor Jeeneraal Tashoomee Gammachuu akka ibsanitti gareen bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi dabalate kun karaa biraatiinis bakka bu'oota dhaabbilee hawaasaa kan 10 ta'anii akka of keessaa qabu himuu isaanii Mulgeetaa Asbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru kanaan magaalonni Kaartuumii fi magaalonni biyyattii biraa gara adda waraanaatti jijjiiramaniiru jedhu jiraattonni. Gabaasa kana mitikkuun dabalataan nutti hima. Wal waraansi Sudaan keessaa ammayyuu akkuma itti fufetti akka jiru jiraattonni himan. Kamisa kaleessaa haleellaan xiyyaaraa kan buufata loltoota waraanaa humna addaa Mohammad Hamdaa Dagalooniin hoogganaman irratti qiyyaafate naannoo kibba Kaartuum buufata loltoota Xaayibaa jedhamuun beekamu irratti raawwachuus namoonni ijaan argine jedhan Rooyitersitti himaniiru. Humni waraanaa Sudaan kan Abdel Fattah al-Burhaaniin durfamu bakkoota bal'aa naannoo magaalaa Kaartuum humnoonni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Mohammad Hamdaan Dagalooniin durfaman qabatanii jiran gadhiisisuuf haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamaa akka jiranis jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Naannoo magaalaa Kaartuumiin alattis magaalota kanneen akka Baahirii fi Omdurmaan keessatti waraanni jajjaboon kan haleellaa xiyyaaraan deeggarame taasifamaa jira. Gama lixa Sudaaniin naannoo Daarfurii fi gama kaaba Sudaan naannoo Kordofaanittis humnoonni waraanaa lamaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo lolli jabaan humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru kanatti hooggantoonni waraanaa lamaan Abdel Fattah al-Burhaanii fi Mohammad Hamdaan Dagaloo Kaartuumitti waliin dubbachuuf akka jiran gabaafamaa jira. Erga wal waraansichi jalqabee as hoogganaan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhaan hedduu argamanii kan hin beekne roobii darbe uffata dambii kan waraanaa uffachuun humnoota waraanaa isaanii kan magaalaa Kaartuum keessatti argaman yommuu nagaa gaafatan viidiyoon gadhiifame ni agarsiisa. Ittuma Sudaan keessaa hin bahin immoo sababuma wal waraansaa kanaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran dabalaa deemuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hanga ammaatti namoonni miiliyoonii 1 ol ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu isaa dubbatee jira. Jaarmiyaan kun gabaasni kun sittaanee sidiin dhiyaata bal'inaan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR
jimaata kana akka beeksisetti sababa wal waraansaa Sudaan keessaa namoonni miiliyoona tokko ol godaansaaf saaxilamuu himuun kanneen keessaa baay'inni isaanii 250,000 kan ta'an warra kanaan dura baqattummaan Sudaan keessa jiranidhas jedhe. Dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maateo Saaltmarsh Jenevaa Swiizerlaand irraa ibsa sabaa himaaleef kennaniin hanga ammaatti namoonni 843 achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mirkaneessaniiru. Kanneen walakkaa miiliyoonaa ol ta'an immoo biyyoota ollaatti daangaa ce'uun baqataniiru jedhan. Namoota gara biyyoota ollaatti baqataa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 5,000 ta'an guyyaan gara biyya Misiriitti baqachaa akka jiran kan himan Maatiyoon hanga ammaattis lammiiwwan Sudaan 110,000 biyya Misiraa seenanii mootummaan galmaa'anii jirus jedhan. Waraanni humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamu ammayyuu akkuma itti fufetti jiraachuu kan dubbatan Maatiyoon magaalaan Kaartuum gara dirree waraanaattis jijjiirameera jedhan. Itti dabaluunis namoonni nuti argachaa jirru warra deemsa miillaa yeroo dheeraan miidhaman kanneen waraanni sodaa guddaa sammuu isaanii keessatti uumeeruu fi kanneen jeequmsicha keessatti miidhaalee keessummeessaniiran akkasumas kanneen waraana jalaa osoo baqatanii maatii isaaniirraa addaan ba'aniiranidha. Kanneen yaala ariifachiisaa barbaadan illee jirus jedhan. Namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan kunneen biyyoota ollaa akka Chaad, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachaa akka jiran kan yaadachiisan Maatiyoon biyyoonni kunneen immoo rakkoo gargaarsa namoomaa kan ofii isaaniiyyuu warra qaban ta'uun rakkicha ittuu hammeessa jechuun ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa idil addunyaa. Biyya baha lixa Afrikaa Kaameruun keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman wixata dheengaddaatii jalqabee hiriira ba'uudhaan haasaan jibbiinsaa haa dhaabbatu gara tokkummaa keenyaatti haa deebinu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisuu itti fufanii jiru. Oduun kunis kunooti. Kaameruun keessatti caamsaa borii guyyaan biyyaalessaa kabajamuuf yeroo jedhutti wiixata darberraa kaasee uummanni biyyattii 1,000 lakkaa'aman hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Hiriirri nagaa guutummaa biyyattii keessatti torban kana keessa taasifamaa jiru qindeessummaa rogeeyyii hojjettootaa fi hooggantoota aadaa hawaasaan kan waamame biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Haasaan jibbinsaa fi qoqqooddaas haa dhaabbatu jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiru. Bara 2017 jeequmsa biyyattii keessatti ka'ee lubbuu namoota 6,000 darbuuf sababa kan ta'e haasaa jibbinsaa fi qoodinsaati jechuun qindeessitoonni hiriirichaa wiixata darbeerraa kaasanii magaalotaa fi gandeota Kaameruun hunda keessatti hiriira nagaa ba'uun biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa 1,000 lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa Yaa'oondee keessatti hiriirichatti makamuun haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa dhaabbachuun gara nagaa fi tokkummaatti dhufuu qabna jechuun sagalee isaanii dhageessisaa turani. Lubni Hanfiree Taataayii Kaameruunitti Daayirktara Kominikeeshinii Konfirensii Biyyaalessaa Episkoopaal kan ta'an dubbii dubbataniin nuyi kiristaanonni yeroo haasaan jibbinsaa kanneen jeequmsa uumuu danda'an babal'atanitti madaalawaa ta'uu qabna jedhan. Bara 2018tti filannoo pirezidaantii Kaameruunitti taasifameen pirezidaant Paawul Biyaa filannicha mo'uu isaanii yommuu labsatanitti mormituun isaanis Maa'urisee Kaamtoos anatu injifate jeequmsi uumamee ture lubbuu namoota baay'ee galaafateera jedhan lubni Hanfiree Taataay. Jeequmsoonni kanaan dura Kaameruun keessatti uumamanii turan walqoqqooddaa fi haasaa jibbinsaa hawaasa afaan Fireenchii dubbatan tokko tokkoo fi kanneen afaan Ingilishii dubbatan gidduutti taasifamaniin akka ta'an lammiileen Kaameruun amma hiriira nagaa irratti hirmaachaa jiran ibsu. Haalli Kaameruun keessa jiru ammayyuu yaaddessaa ta'uu dhuma ji'a darbee gabaasa koomishiniin mirga namummaa baaseen kan afaan Fireenchii dubbatan naannoo warra afaan Ingilishii dubbatan yommuu deeman haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa isaan irra ga'aa jira. Kun immoo jeequmsichi deebi'uu malaaf sodaan akka jiru gabaasee ture. Kominikeeshiniin biyyaalessaa Kaameruun waggaa darbee dhaabbilee miidiyaa raadiyoonii fi televiziyoonii hedduuf keessummoota haasaa jibbinsaa taasisan affeertan jechuun akeekkachiisa kennuun isaa ni yaadatama. Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan kanumaan raawwatamu ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaadder Maayik Hamarii Kaalifoorniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti argamuudhaan waa'ee haala yeroo Itoophiyaa irratti dhalattoota hawaasa Amaaraa magaalicha keessa jiran wajjiniin marii taasisanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasni Simenesh Yeqoyyeetii fi Daani'eel Ardaawutiin qophaa'e akka ittaanutti qindaa'eera waliin caqasnume. Maayik Hamarii wixata dheengaddaa caamsaa 5 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti kutaa Kaalifoorniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti
Dhalattoota fi idda dhalata Itoophiyaa warreen qabanu lammiilee Yuunaayitid Steets wajjiniin marii taasisanii jiru. Marii kana irratti waa'ee qabiyyee fi raawwannaa waliigaltee nagaa Afrikaa Kibbaa keessatti mallatteeffame naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraatii alatti dhalattoota hawaasa Amaaraa irratti haleellaa qaqqabaa jiru. Akkasumas imaammata Yuunaayitid Steets biroo irratti gaaffiin dhiyaateeraaf. Maayik Hamer Itoophiyaa keessatti hawaasa adda addaa irra rakkina jiru akka hubatan ibsanii Yuunaayitid Steets sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu kamiinuu balaaleffachuudhaan akka dubbattu himanii jiru. Through our embassy in Addis and myself when I've had opportunities. Karaa imbaasii keenyaa Finfinneetti argamuunis ta'e anis yommuun haala mijataa argadhu aangawoota siyaasaa Amaaraa wajjin marii taasifneerra. Akkuma kan Oromoo kan Tigraay dhageenyu hawaasni Amaaraas akka yaaddoo qabu ni beekna. Dhuguma yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo qormaataa akka ta'e nan hubadha. Ta'us imaammata tokko qabna. Itoophiyaa birmadummaa qabdu. Akkaataa tokkummaan ishee eegametti deeggaruudhaaf wal dhabdee jiran karaa nagaatiin hiikuu danda'uu irratti imaammata xiyyeeffate qabna. Ambaasaadder Maayik Hamer itti fufuudhaanis rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran akka furmaata argatan gochuudhaaf dhalattoonni Itoophiyaa Yuunaayitid Steetsiin keessa jiran ga'ee guddaa akka qaban ibsanii Yuunaayitid Steets Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'u haalawwan taasisan akka deeggartu dubbatanii jiru. That we're looking to find peaceful resolution to some of these very difficult issues. Dhimmoottan hedduu rakkisaa ta'aniif furmaata karaa nagaa argamsiisuuf yaalaa jirra. Gamtaan Afrikaa Itoophiyaanii fi uummanni Itoophiyaa akka biyyaatti fuulduratti tarkaanfattu falawwan barbaachisaa ta'an barbaaduudhaa fi walitti bu'iinsa dhaabsisuu irratti waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf yaalii taasisaa yommuu jirru kanatti Yuunaayitid Steets deeggarsa ishee itti fufuudhaaf qophooftee jirti. Marii kana irratti kan hirmaatan miseensonni hawaasa Amaaraa dhalattoota Amaaraa irratti dhiibbaa qaqqabaa jira jedhan hidhamuu gaazexeessootaa kan falmitoota mirga namaatii fi namoottan siyaasaa uggura intarneetiitii fi haleellaa gareewwan hidhatan raawwachaa jiru jedhan kaasuudhaan gaaffii dhiyeessanii jiru. Hirmaattota marichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Geetaachoo Abbebe maricha ilaalchisee yaada isaanii ibsanii jiru. ፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ ከዛም አስቀድሞ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታና ከዛም በኋላ ያሉትን በአማራ ጉዳይ waliigaltee Piriitooriyaatii jalqabee isaan duras haala siyaasaa jiruu fi isa booddee kan jiru waa'ee Amaaraa, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee wal waraansaatii fi wal waraansa booda waan jiru. Hirmaannaa Amaarri marii sana keessaa qabaachuu qabu ilaalchisee gaaffii dhiyaatee fi isaanis nu hubatanii yaada waliigalaarraa geenyeerra jechuudha jedhani. Marii kana kan qopheessee fi Los Angelesitti kan argamu hawaasa Amaaraatii fi pirezidaantii kan ta'an adde Beetlehem Mulgeetaa Ayyelee Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'uu fi saba Amaaraa irratti haleellaan raawwatamaa jira jedhan akka dhaabbachuu qabu ibsanii ergaan ambaasaadder Maayik Hamer dabarsan dhaggeeffatamuun isaa akka abdii isaanitti hore himaniiru. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiran hunduu tokkummaadhaa fi dimookiraasiidhaan akka jiraatan barbaanna kan jedhan hirmaataan marichaa obbo Asaffaa Dirasii gama isaaniitiin yaadawwan waltajjicha irratti ka'an ambaasaadder Maayik Hamer akka hojiirra oolchan abdii qaban ibsaniiru. Fedhiin Yuunaayitid Steets nagaa Itoophiyaanota hundaati kan jedhan ambaasaadder Maayik Hamer akka dhala namaa nagaa barumsaa fi fayyaa argatanii jiraachuu fedhan hunda nageenyi namoomaa saboota Itoophiyaa xiyyeeffannaa Yuunaayitid Steets ta'uusaa jala muraniiru. Dhalattoota hawaasa Amaaraa Los Angelesiin jiraatanu alattis hawaasaalee saba Oromoo, Tigraayii fi Somaalii wajjiniin akka wal arganu kan ibsan Maayik Hamer hawaasonni hunduu yaaddoo mataa isaanii ammuma qaban rakkoowwan waliin qooddatanus waan jiranuuf waliin hojjechuu akka danda'an hubachiisuun